وانا قبصار مو بوليتيكا ينجرا يو وان تو تايف انتا يو وان انت مو ايس جراتين الأولا يو مننا ما فرت متيكم كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم جري مقارب بيتين جلق بچو کوتی ودلو کو پیسیسی دیسو کوتی واهی ودلو کوتی قرآن حدیث لالچسیتی دکناتین دللینا ادرایا انگفوتی کیساتی درگگونی جری شمروتی نوتو akka kooti jarri dargaggooti diinii nabii kooti himaa deemuudha akkuma ulamaatiif jara ulamooti shari'aan islaamaa dubartii zayyaruu dhowwee nutti maara gariin nama keenya jaza jaruudhaaf duuqaadha ma'aara dhiisaarraa deebi'aa karaa sun haraamaa dhiisaarraa deebi'aa karaa sun haraamaa ulamaadhaaf sheeka waan seenaa mee'anii bareechaa shari'aa diriirsaa hundumti keessanii awwala warraaf ilmaan keessanii isin lallata wallaalaan biyya keessanii anis waaqara'ee fi miti wallaalaa biyya keessanii dubbii uffannaa durbaa dubartii dhiiraan na dhibee qiise maqaa keessanii rabbiin nu fadhiiressu umurii keessanii awfiinaa jedhaa hundumti keessanii awfiinaa jedhaa hundumti keessanii yeenna fayyaa qabu duuniyaadhaaf qalbii isaa dhamaasaa gaafa qadaan isaa ga'e lafatti dhiisee deema hundasaa baatameera qeeqiisa qabriisaa Nakiri munkartu gaafata hojiisa yoonni deebii kayrii qabne ulee sibiilaatiin dhoosa mataa isaa sanaan booda hin buusa darbatee jahannama walakkaasa Allahumma najjinaa rabbina jaarraa baasu abbaan ilmoo ergee qaraasifachuu qofaa miti shari'aa barsiifachuudha gaafa sinduutanii qabriitti galtan isiniif ta'a gammachuudha haayaa 116 keessa yoo quraana beektan gaafa kana baratanii ilaaluu hin dandeessanii rakkadhu turasuuga amma kana rabbiin waa hinaa kenne haayaa 116 keessa suuratun nisaa ilaalaa yaabboleessa hamma waa'ee shirkii tuqeenis hin nageessisa isin hundumtinuu gurranaa ergisa shirkii jennaa waa fagoon se'inaa aadaa jaa'ilaa fuunee walitti odeessinaa murtayyaraa fuunee walitti barsinaa murtayyaraatiin buluu Allahumma najjinaa murtayyaraatiin buluu Allahumma najjinaa Karaannu adeemnu karaa Muhammadu kan Quraanni ibsu waan tolus waan badus kottaa dhugaa baanaa geetaan tokkichuma zaatiinis wasiinis hojiinis kopuma صلي وسلم يا رب العالمين على نبينا كامل مالنا يا رحم الراحمين نوتو وكاكوتي جريال موتي ديني نبي قوتي ما ديمودا والكاكالفين فمنان جاري كراني كاني ديداني مكان جرساني دالا مدلينا دغني دامان نبينا غايا كافر اللي Gaya kafirille rabbumaan beekanii nabii wallaalanii rasuul wallaaluudhaan jedhamanii rukaafiraan naadhallee wal sattarannaa borimmoo maal walii taanaa adda addaa yaaddaannaa waan balleessaa keenyaarii maallatoonuu xinnoon jirti boolii nafaati jedhamti muraan gaafas gatamti kan cimsee sakatal mootiin jedhanuu namni beekuu mala yennuu namaa naasaa dadhabanuu cinkii jabduu keessaa bariin abbaa keetoo si balleesse quraanarraa si fageesse hadiisa isaa sitti odeesse kunis dubbii tokko bariin awwalli isattummaan nama xinqisaarraan jammaramaa xinnaan guddaatti deemamaa booddee liqimsa akka baarii cufin gaabicuu siimaa duree waa kamtu waa tokko seenaa geessisaa ofiifis nan barreessaara kan naagetan isin galteeffadhaa akkuma waraqaa fanaan bitadhaa waan qopheessaara muu olitti ka'een jira yoo waan ta'u ta'eef hin ta'a yoo waan hin taane ta'e immoo dhiis jiraatii dhagwaadhaa yoo uummanni namaa fudhate miti akkuma kana yaa rabbi nuu kenni taqwaadhaa fi maanii quraanaan bullu malee hin jiru karaanii yaa rabbi nuu kenni taqwaadhaa fi maanii quraanaan bullu malee hin jiru karaanii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhaa hin ta'amu hin ta'u